Nagaanii fi araarri Waaqayyoodhaa lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqayyoodhaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu? Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa ganama irratti sagalee Waaqayyoodhaa yeroodhaaf ittifameera. Mata duree jedhuun barumsa bara dhumaa walii wajjiniin ilaalleera. Wanti yeroodhaaf ittifame kun immoo maalidha gaafa jennu inni Kiristoosidhaan mormu sun yookaan inni Waaqayyoodhaan mormu sun yeroodhaaf ittifameera malee hin hidhamne jennee ilaalleerra. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kan isa ittise immoo eenyu jennaan waldaa kiristaanaadha jennee ilaalleerra. Isa keessatti wanta baay'ee erga ilaallee booda immoo waaree booddeetti kan dabarfannee lakkoofsa 9 irraa kaasnee waaree booddee irraa hin ilaalla jennee Tasalonqee lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa kaafnee hamma 9tti dhufneeti lakkoofsa 9 irraa immoo kan jiru waaree booda sirriitti ilaalla jennee waaree booddeetti dabarfannee jechuudha. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa kutichi kutaa ganamaatti kanaanudha waan ta'eef warri kutaa ganamaa dhaggeeffattanii lakkoofsa 9 irraa kaafnee walii wajjin ni ilaalla. Maaliif hunda isaa riikoordii tokko irratti xumuruudhaaf waan hin dandeenyeef dhaggeeffachuufis immoo nama nuffisiisuu danda'a waan ta'eef Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u yookaan immoo namni yeroo dhabuu danda'a jechuurraa kana yaade irraa muree immoo waaree booddeettis ni dabarse jechuudha. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u ganama Waaqayyo nu gargaare sirriitti walii wajjin ilaalleerra ammas immoo Waaqayyo nu barsiisa jechuudha. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni seera malee jiraatu sun jedha. Inni seera malee jiraatu kunis gochaa seexanaatiin maalidhaan gochaa seexanaatiin wanta hojii aangoo fi milikitaa fi dinqii fakkaataniin hin dhufaa'edha. Egaa yerootti waldaan kiristaanaa lafarraa fuudhamtetti waldaan kiristaanaa erga ol butamte waldaan kiristaanaa gara Kiristoositti ol sassaabamte booddee inni Kiristoosiin mormu masiin sobaa yookaan immoo Kiristoos inni sobaa kuni gochaa seexanaatiin aangoo gurguddaadhaan yookaan milikkita gurguddaadhaan mul'achuu danda'a. Waan namni kana waaqni malee kana waaqa yoo ta'e malee eenyutu gochuu danda'a yookaan kana gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin malee eenyutu kana gochuu danda'a hamma jedhee namni ittiin burjaaja'utti milikitaa fi dinqii in agarsiisa. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Egaa kutaa kana keessatti akka laallutti milikitaa fi dinqiin inni agarsiisu kan nama burjaajessuudha yookaan immoo kan namoota akka isa amanan taasisuudha jechuudha. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf namoota burjaajessuudhaaf masiin sobaa yookaan immoo raajiin sobaa kun ni ka'a. Maatiyyoos 24:24 sagalee Waaqayyoo akkuma dubbatu masiyoonni jedha. Masiyoonni sobaatii fi raajonni sobaa ka'anii yoo danda'ameef yoo isaaniif danda'ame jechuudha. Masiyoonni sobaa fi raajonni sobaa ka'anii yoo isaaniif danda'ame jechuudha. Agartanii? Masiyoota sobaa jedha raajota sobaa. Masiyoota sobaa jedhamanii too waamamani kuni masii waannaa sana osoo hin taane masii sanaaf fakkaatanii dura kan dhufantu jira jechuudha. Masii sana fakkaatanii isa dura kan dhufan masiyoota sobaa jedhee yaama isaan. Dabalee immoo raajota sobaa jedhee waama. Isaan kunis immoo gochaan isaanii masiyoota sobaas qabatee raajota sobaa gochaan isaanii hojiin isaanii Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u gochaan isaanii hojiin isaanii aangoo seexanaadhaan yookaan immoo humna seexanaadhaan aangoo gurguddaadhaan yookaan hojii gurguddaadhaan mul'achuu ni danda'u.
masiyoonni sobaa ka'anii jedha Maatewos 24:24 masiyoonni sobaatii fi raajonni sobaa ka'anii yoo danda'ame warra waaqayyoof fo'aman iyyuu eenyu warra waaqayyoodhaaf fo'aman iyyuu warra waaqayyo isaan fo'ate jechuudha. Warra waaqayyoodhaaf fo'aman iyyuu akka wallaalchisaniif milikkita gurguddaa fi dinqii baay'ee hin agarsiisu jedha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Milikkita gurguddaa fi dinqii baay'ee hin agarsiisu. Amma bara kakuu haaraa keessatti dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos booddee milikkinni biraa dhaloota bara si'anaadhaaf hin barbaachisu. Sababbiin isaa Yesuus Kiristoos ofiisaadhaa milikkita isa xumuraa waan ta'eef. Kana sirriitti naa qabadhaa daraa keessan. Amma masiin sobaa kun yommuu ka'u milikkita adda addaa agarsiisee dhaloota burjaajessaadha. Raajiin sobaas yommuu ka'u milikkita adda addaa agarsiiseetii dhaloota burjaajessaadha. Ishi. Amma wanti isin naa qabachuu qabdan milikkitni milikkita caalu. Milikkitni milikkita caalu. Kakuu haaraa keessatti raajii caalu Yesuus akkuma ta'e. Kakuu haaraa keessatti milikkita caalu dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos durbarraati. Durbarraa dhalatee addunyaa kana fayyise. Milikkitni milikkita caalu jiru. Waaqayyo ofii isaatii milikkita nuuf kenne. Milikkitni waaqayyo ofii isaatii nuuf kenne kun immoo ilma isaa Yesuus Kiristoosidha. Ilmi isaa kun karaa inni ittiin dhalate akkaataa inni ittiin biyya lafaa kana fayyise wanti inni gara biyya lafaa kana keessatti wanti inni hojjete hundumtuu milikkita caaludha. Dhaloota Kiristoos Yesuus duukaa bu'aniif milikkinni biraa hin barbaachisu jechuudha. Fakkeenyaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bishaan daadhiitti geddareera. Anaaf isiniif garuu bishaan daadhiitti geddaruun hin barbaachisu. Yesuusitti amanuudha bishaan daadhiitti geddaruun hin barbaachisu. Maaltu barbaachisanna? Isa fannoo irra oole Yesuus Kiristoos milikkita keenya isa ta'e sana isa laallee fayyina. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Malee bishaan daadhiitti geddaruun amma anaaf isiniif hin barbaachisu. Israa'elitti geddaruun dhiigatti geddaruun maalatti geddaruun bara keenya keessatti hin barbaachisu. Sababbiin isaa milikkita caalu nuuf kenneera Waaqayyo. Innis ilma isaa Yesuus Kiristoos. Inni milikkita gurguddaa hin agarsiisaa Maarqos 13:13 irratti immoo inni milikkita gurguddaa hin agarsiisaa ibidda iyyuu ija namootaa duratti Waaqa keessaa gadi hin buusaa. Ammalaan raajiin akka Eeliyaas ka'eera akkati jettuu fi Waaqayyo raajii akka Eeliyaas nu kaaseera akkati jettuu fi Eeliyaas ibidda samiidhaa buusee akka hojjete. Kakuu haaraa keessattis illee ibidda samiidhaa buusuu kan barbaadan jiru. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Ibidda samiidhaa buusuu kan barbaadan jiru. Ibidda samiidhaa kan buusu masiin sobaa raajiin sobaa kakuu haaraa keessatti ibidda dhiisi wama barbaade gadaa buusu. Wama barbaade gadaa buusu. Milikkinni isaa anaaf jireenya hin ta'u. Milikkinni isaa isa amanuudhaaf naan barbaachisu. Milikkinni isaa gara Yesuusitti na fidu kana booda. Gara Yesuus Kiristoositti kan na fidu hojii Yesuus Kiristoos fannoo irratti hojjete bichaadha. Nama fayyuudhaaf kan barbaachisu yookaan immoo jireenya bara baraadhaaf kan isa qopheessu Kiristoos duukaa bu'uudhaaf kan isa qopheessu namaaf kan barbaachisu ilma namaaf kan kenname hojii Yesuus Kiristoos fannoo irratti raawwateedha malee milikkinni biraa hin barbaachisu. Wangeela Yohaannis 4:48 irratti Yesuus akkas jedhe. Yesuus immoo sila isin milikkitaa fi dinqii yoo arguudhaa baattan hin amantanii jedhe. Agartanii? Milikkitaa fi dinqii yoo arguu baattan hin amantanii Yesuus. Milikkitaa fi dinqii arguu yoo baattan hin amantanii. Dhaloota si'anaa kanaaf garuu milikkinnis dinqiinis hin kennamuufi. Milikkinni fi dinqiin dhaloota kanaaf kennamu yoo jiraate jedhe. Kakuu moofaa keessaa nama tokko nu xaqqase yookaan nama tokko maqaa nuuf dha'e. Innis eenyudha yoo naan jettaan garaa qurxummii keessa halkan sadiif guyyaa sadii kan bule Yoonaasidha. Yoonaas garaa qurxummii keessa halkan sadiif guyyaa sadii akkuma bule ilmi namaas akkanumaa
garaa lafa jalaa keessa halkan sadii fi guyyaa sadii buluudhaaf jira. Milikinni dhaloota kanaaf kennamu kan biraan jiru jedha Yesuus bakka. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kanaafi amma maali dhareega maallu jechuu barbaade yoonaan jettanii abbaan barbaade raajiisaa ta'u masiisobaasaa ta'u milikita inni agarsiise hin burjaachofnu sababbiin isaa waan barbaade agarsiisu nan ga'u waan barbaade agarsiisu fayyina koof hin ta'u waan barbaade agarsiisu jireenya koof hin ta'u waan barbaade agarsiisu isa duukaa akkan hiruuf nan gargaaru. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Ibiddayyuu samiidhaa hin buusu. Eeliyaasin isa kakuu moomaa sana fakkaachuudhaaf. Ibiddayyuu samiidhaa hin buusu. Ibiddi samiidhaa gadi bu'ee isaan duukan bu'an. Sababbiin isaa kakuu haaraa keessatti milikkiniidhaaf kenname baay'ee bil tokkicha. Innis ilma isaa Yesuus Kiristoosidha. Kakuu haaraa keessatti milikkinni amantootaaf laatame tokkicha. Innis ilma isaa Yesuus Kiristoos nu fayyisuudhaaf jedhee garaa lafa jalaa keessa halkan sadii guyyaa sadii bulisadha jechuudha. Eshi wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 48 kana kan nutti haa ta'u. Maal jedhaa? Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Boqonnaa 4 lakkoofsa 48. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 48. Laala waan inni jedhu. Kiristoos Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Dubbisaa jirti. Yesuus immoo sila isin milikitaa fi dinqii arguudhaa baattan hin amantan jedheen. Namichis amantiidhaaf namichi mootiidhaaf hojjetus yaa gooftaa kottu mucaa koo otoo hin du'in gadi bu'i jedheeni. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Amma namichaan kun mucaan isaa jalaa dhukkubsate Yesuusin kadhachuu dhufe. Yesuus immoo jecha kana maaliif fayyadame? Amma waa'ee namicha Yesuusin kadhateeti miti kan haasaa jiru. Jecha kana Yesuus maaliif fayyadame? Milikita malee namantan kan jedhu. Dhaloota milikita barbaadu. Yuudonni milikita barbaadu. Giriikonni ogummaa barbaadu jedhama caalu. Agartanii ogummaa wayii amma Yesuusatti waaqa ta'uu kee milikita fidi ittiin jedhu. Waaqa ta'uu kee ragaa fidi ittiin jedhu. Agartanii waaqa ta'uu kee milikita tokko nutti agarsiisa. Fakkeenyaaf abboonni keenya jedhanii kaasaniif boqonnaa 6 keessatti mannaa nuuf kennanii lafa onaa keessatti mannaa nyaanne atoo maal nuuf kennita jedhan. Inni immoo itti qayyaree maal jedheeni foon koo nyaattu dhiiga koo hin dhugdu foon koo kan nyaatu dhiiga koo kan dhugu jireenya bara baraa jiraataa jedhan. Gaafa inni kana isaaniin jedhu kurii baqa waan addaadha. Raajeffatanii isa baqatan. Agartanii kakuu haaraa keessatti milikinni milikita caalu. Ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos. Baqa Yesuusin alatti milikinni biraa kakuu haaraa keessatti nuuf hin kennamne. Milikita biraa duukas akka buunu hin barbaadu. Duukaa buunis barbaachisaa miti. Yoonaas garaa qurxummii keessaa halkan sadii fi guyyaa sadii akkuma bulee ilmi namaas Yesuus Kiristoos akkuma kana ta'uudhaaf jira. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf akka nuti hin burjaajofneef Yesuus barumsa isa sirrii ta'e barumsa waliin makne nu barsiise. Yoonaas halkan sadii guyyaa sadii qurxummii keessa akka bulee milikkinni dhaloota seenaa kanaaf kennamu immoo akkuma kana jedhee waa'ee Yoonaasiin kaasee nu barsiiseera. Akka nuti maaliin taane akka nuti hin burjaajofne akka nuti hin raatofne hundumtuu ka'ee milikkita agarsiisee of duukaa akka nu hir'isne. Agartanii kunillee milikkita agarsiisa abeet dinqii harka isaa irratti hojjetamu jettee akka ati duukaa hin fiinne. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Raajii ekkaleen ka'e dinqii agarsiise jettee akka ati duukaa hin fiigneef. Raajii ijaaraan ka'e raajii diigaan ka'e raajii tulluun ka'e milikkita akkasii agarsiise jettee akka ati duukaa hin fiigneef. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen.
dinqii akkasii hojjetee dinqii akkanaa hojjete jettee akka hin burjaajjoofneef Iyyesuus Kiristoos dhaloota si'anaadhaaf kan barbaachisu ilmi namaa garaa lafa jalaa keessa buluusaati. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Macaafni maal nuun jedhu? Noo maal duuka biyya maarra laata? Baay'ee nama dinqaabe. Baay'ee nama raaja. Iyyesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Barsiisonni seeraa fi fariisonni milikkita gaafatu. Yihuudoonni milikkita gaafatu. Warri Giriikotaa immoo iyyuu ogummaa barbaadu. Yesuusin milikkita gaafatanii jiru. Fakkeenyaaf Maatiyyoos 12:38 irra dhaqxanii gaafa ilaaltan Yesuus yommus barsiisota seeraa fi fariisota keessaa jarri tokko Yesuusin yaa barsiisa milikkita akka ati nu agarsiiftuun barbaannaa jedhan. Milikkita akka nuti agarsiiftuu barbaannaa jedhan. Inni garuu deebisee dhaloonni hamaanii fi gaggaragalaan milikkita hin barbaadaa ittiin jedhe. Agartanii fayyuudhaaf dhaloota hamaa fi gaggaragalaatu milikkita barbaada Yesuus. Abeet. Agartanii dhaloota hamaa fi gaggaragalaatu milikkita barbaadaa jedhe. Dhaloonni qajeelaan milikkita hin barbaadan. Dhaloonni sirriin milikkita hin barbaadan. Dhaloonni dhugaan milikkita hin barbaadan. Dhaloonni milikkita barbaadan dhaloota akkamiiti jedhe Yesuus? Dhaloota hamaa fi gaggaragalaadha. Dhaabannaa kan hin qabne gaggaragalaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dhaloonni hamaanii fi gaggaragalaan milikkita hin barbaada. Garuu milikkinni Yoonaas raajicha irraa kan hafe milikkinni tokko illee hin kennamu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Yesuus kakuu haaraa keessatti milikkita akka nuti agarsiifnu eeyyameera. Hin eeyyamu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin eeyyamu. Namoonni tokko akkas hin jedhan. Bishaan aannanitti geeddare. Kan biraa'u bishaan maalidhaa kan Sprite'itti geeddare. Suusii Sprite'ii qaban. Bishaan dhiigatti geeddare. Dhiigni kan biraa nu barbaachisu abboo dhiigni tokkichi kan nu dhangalee dhiigni Yesuus Kiristoos jira amma dhiiga biraan barbaannu maal taatan? Nuti amma dhiiga biraan barbaannu. Kakuu haaraa keessatti dhiigni nuuf dhangalee kan bara baraaf ta'u dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan nama baraaf ta'u kan bara baraan ta'u. Dhiigan dulloomne dhiigan dadhabne dhiigan moofofne dhiiga haarawa yeroo hundumaa. Akkuma Yoonaas Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkuma Yoonaas garaa qurxummii guddichaa keessaa guyyaa 3 halkan 3 ture ilmi namaas akkasuma guyyaa 3 fi halkan 3 garaa lafa jalaa keessa turuuf jira. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin kennamu jedhe bakka Yesuus. Bishaan daadhiitti geeddare maaloo godhe singoyyoomsin. Ittiin hin goyyoomfamina. Xonqaayii maraa duuka fiddanii hin goyyoomina raajii Waaqayyooti jettanii. Sababbiin isaa macaafni qulqulluun maal jedha? Yoo danda'ameef warra fo'aman iyyuu hin garagalchaa. Warra fo'aman warra kan Kiristoos Yesuus ta'an iyyuu hin garagalchaa. Dhugaadha argaa jirra kunoo bara keenya keessa. Milikkinni ciniinsuu raajii sobdootaa. Milikkinni ciniinsuu masii sobdootaa. Dhaloota baay'ee burjaajessaa jira. Dhaloonni baay'een gooftaa tuffachuu eegalan. Isaan laalanii gooftaanii namoota safara keessaa suuqii banattee to'achuun hin madaallamu gooftaan koo inni fannoo irra oole. Namoota biizinasiidhaaf jettee akkaawuntii mataa ishiidhaa bantee magaazana mataa ishiidhaa bantee wacaa oltuun abbaan koo hin madaalamu. Yesuus Kiristoos kanaan hin madaalamu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Seexanni nama keessaa gaafa ba'u Yesuus Kiristoosiidhaaf ulfina kennee bu'aa malee
namicha isa baasuuf ulfina kennee yoo ba'e sirrii miti. Sirrii miti. Seexanni gaafa nama keessaa ba'u Yesuus Kiristoos isaa abdiidhaaf samii irratti gooftaa ta'e sanaaf ulfina kennee ba'a malee namicha isa baasuuf ulfina kennee hin ba'u. Na gubdee jedhaan namichaan. Kanaafuyyuu namicha irraa malee Kiristoos irraa miti jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan ta'u hidhata qabu tokkummaa qabu. Hidhata qabu tokkummaa qabu walii galtee qabu. Kanaaf hin goyyoominaa dhugaa jirtu sinitti haasaa jira. Mataan qulqulluun waan jedhu milikinni dhaloota si haaraadhaaf hin barbaachisu bakka. Dhaloota kakuu haaraadhaaf milikinni hin barbaachisu. Raajonni tokko tokko akka adurree hattuu gaadaa keessa deemu. Gabbaa jedhan maal gochaa seeni? Argee minaamin maal agarte? Sireen kee kan akkasiiti. Arge minxaafii mana kee kan akkasiiti. Oduu. Ani isaa miti namoonni isa dhaggeeffatanillee oduudha. Sirriittani madhagaa. Namoonni ergaa namoota kanarraa fudhatanillee oduu akka isaanii. Sammuun isaanii sirrii kan hin hojjenne. Kan barrafaman. Amala wangeelaa miti. Amala wangeelaa miti. Amala abbaa koo kan ofirraa hin qabne hundumti ishiyyuu gatii qabdu. ኢየሱስን አፍገረን ይጉደናል በስሙ የሚነግዱ በዙ መጥቻን ከንደልደለን ባየተን ይድሩ መጥቻን ከንደልደለን ባየተን ይድሩ ባየ መቃቆት እንዱ ሆነ ኢየሱስ ባየ መቃቆት እንዱ ሆቹ ማየቱዳ አኒ ዲባሜራ አገሱ አኒ ዲባሜራ ከንጀሉ አኒ ክርስቶስ ይጀቹ ሳለ ይካንሳ ካኩዋራ ከሰቲ አኒ ዲባሜራ ከንጀሉ እንጅሩ Kakuara keessatti dibata wanni jedhamu hin jiru. Zayitii irratti dhangalaastee dibuun hin jiru. Kakuara keessatti dibata inni jedhamee beekame hafuurri qulqulluun ofii isaadha. Akka barbaadetti kenna namootaaf kenna malee namni dibame hin jiru kakuara keessatti. Eenyu dibame? Phaawulos dibameera hin dibame. Phexros dibameera hin dibame. Yaaqoob dibameera hin dibame. Isxifaanos dibameera hin dibame. ኢየሱስን አፍገረን ይጉደናል ከናፉዩ ዘይቲ ወልዳ ከሰን ደሙ ናፉጋ ካኩዋራ ከሰቲ ዘይቲ ቀረ ያመነ ጃርሶታ ወልዳላ ጃርሶኒ ወልዳ ዲበተ ዲበኒ የቀነተን ነምሱን ይፈይ ኩኒ ወልዳ ጃርሶታ ወልዳላ ከነ የሚከነም ከና ጃርሶታ ወልዳላ ከነመ ዲበተ ዲባቲ ቀረጣለ ኢየሱስን አፍገረን ይጉደናል አሜን አሜን ከናፍ ማስዮኒ ሶባ ካኒ ዮደል ዳማኒ ወረደ ከናዱ ጋር ረጅለን እዩ ማልቀሩ ዲቡርጃጀሱ የምቡርጃጀሳ ጅሩ አርጋጅራ ስርት አርጋጅራ ይሙለታ ማልጀዳ መጫም ቁልቁሉኒ ወሪ በዱዳ አብጅራ ተሰሎንቄ ለመኩዳ ይረተከዘለ ለማፋ ተሰሎንቄ ለመኩዳ ወሪ በዱዳ አብጅራ ሁንዲኑ ይሞ fayyuudha abdugaa jaalatanii fudhachuu waan didaniif goyyoomsaa fi hamina hundumaan isaan irratti in fida. Amma warra fayyuu didanii fayyinaaf balbala banuu didanii fayyisaa addunyaa isa ta'e Yesuus Kiristoosin ofirratti moosisuu didanii Wabra duka warra bu'aniif isaan irratti goyyoomsa haminaa kana isaan irratti hin fidaa. Goyyoomsa haminaa kana goyyoomsu ibidda qabsiisee Yesuustu kana godhe sin jedha. Waaqayyo kana godhaa sin jedha. Maqaa Waaqayyootiin daldala malee Waaqayyo irraa ergicha fudhateetii miti. Raajii dubbataa maqaa Waaqayyootiin dubbata. ergaade barsa maqaa waaqayyootiin dabarsa dinqii hojjeta maqaa waaqayyootiin hojjeta agartani daldalaadha jechuudha maqaa waaqayyootiin nagada garuu waaqayyo irraa dhageetii miti
Macaafa kakuu moofaa keessatti raajonni osoo anarraa hin dhagahin raajii dubbatanii jedhama Waaqayyo. Waaqayyo irraa osoo hin dhagahin raajii dubbachuun ni danda'ama. Maaliif nuti humna maalitiin nu jedhe humna seexanaatiin nu jedhe kanaan dura macaafni asirratti jechuudha. Lakkoofsa galirraa kan kaafne humna seexanaatiin kana gochuu danda'u nu jedhe. Eeshi amma na qaallichaatti an guddadhe qaallichi raajii ni dubbata. Qaalluun raajii dhibbiin godhee dubbata. Akkana raajota bara keenyaa kana seetanii raajiin isaanii kan hin raawwatamne akka raajota bara keenyaa kana seetanii qaalluun raajiin dubbata raajiin inni dubbatullee hin ta'a. Garuu kan inni dubbatu eenyurraa Waaqayyo irraa osoo hin taane seexanarraa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Ameen ameen. Hammuma barbaade raajii yoo dubbate raajiin isaallee yoo ta'e isa kan abbaa kootiin gitu. Isa kan Yesuus wajjin waliin fakkaatu. Sababbiin isaatti jiraatee argeen jira. Sun ajjeesuudhaaf raajii raajaa. Yesuus jiraachisuudhaaf. Haleluuyaa. Ameen. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkasidha. Tasalonqee 2:11. Kanaafis Waaqayyo wanta dhugaa hin ta'initti akka amananiif gochaa nama wallaachisu isaanitti hin erge. Yesuusiidhaaf galanni guddaan. Warra isa dhaga'uu didan kana. Warra gooftaadhaaf dhaga'uu didan kana. Gooftaa dhiisanii milikkita caalu Yesuusin dhiisanii milikkita biraa warra barbaadan kana dabarsee Waaqayyo harka isaatti isa kenna. Harka isaatti isaan kenna. Gochaa nama wallaachisutti dabarsee kenna akka amananiif. Dinqiidha kun. Waan raajiidha Waaqayyo. Bakka. Amma maal jedhu? Masiihiin Yesuus inni jedhamu sunuu yoo dhufe waan namichi kun agarsiisu kana caalaa hin agarsiisaa laataa jedhan. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha. Akkuma kana masiihiin sobaa kun immoo wanti inni godhu hundumti isaa yookaan raajonni sobdoonni kunniin wanti isaan godhan hundumti isaan isin wallaalchisa, isin burjaajessa. Kanaaf falli isaa maal yeree? Falli isaa Yesuus dubbateera. Dhaloota si'anaadhaaf milikinni kan biraa hin barbaachisu. Milikinni kan biraa hin barbaachisu akka jedhee booda ilmi namaa Yoonaas garaa qurxummii keessa halkan sadii guyyaa sadii akkuma bule ilmi namaa haleluuyaa Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waa'ee bara dhumaatii kana isinitti haasa'aa jiru. Bara dhumaa kana keessatti ka'anii kan nama burjaajessan hundumti isaanii inni tokko bara keenya kana ka'eera. Waaqayyo jedhee ka'eera. Yesuusidha jedhee ka'eera. Obboleessa Yesuusidha jedhee ka'eera. Anatu Waaqa jedhee ka'eera. Kunniin ውዥንብሪidha. Kuni የሚዲያ ጡረተኞች ናቸው እነዚህ ወረ ሚዲያ ረቲ beekamtii argachuudhaaf yookaan immoo yaa'u maallaqa argachuudhaaf warra hojii akkasii hojjetanidha. Masiihiin sobaa inni dhugaan yoo ka'u garuu akkana miti jechuudha. Ganama isinitti himee jira waa'ee isaa akkaataa inni itti dhufu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Akkaataa inni itti dhufu isinitti himeera. Biyyi hundumtuu isaan bultii isiniin jedheera. Biyyi hundumtuu isaan bultii. Mootiin biyyattii hundaatuyyuu isaa. Biyya hundumaa kan hoogganu isaa. Bulchiinsa isaa jalatti hin deebiti. Waggaa sadii walakkaa nagaadhaan bulchaa. Waggaa sadii walakkaa immoo dheekkamsa kaasaa jechuudha. Waggaa 7 haftee. Waggaa gidiraa guddaa 7 haftee san keessatti isiniin jedhee ganama isinitti taasisee jira. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf masiihiin sobaa yommuu dhufu akkaataan inni itti dhufu ifa jechuudha macaafa qulqulluu keessa kaa'ameera. Inni kun immoo warri burjaajessitoonni milikkita agarsiistu tunniin immoo yeroodhaa gara yerootti hin kaatu. Ammas kaatee jirti kana booddee illee hin kaatu jarri. Dogongorsiistuudha jarreen. Lakkoofsa 12 akkas jedha. Isa xumuraa Tasalonqee 2:2 isa xumuraa. Warra jal'inatti gammadanii dhugicha hin amanne hundumaatti akka faradamu hin godhaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Warra jal'inatti gammadanii dhugicha hin amanne. Dhugichi eenyudha? Dhugaan lama hin jirtu Yesuusin alatti. Yesuusitti warra hin amanne jechuudha. Hundumaatti akka faradamu hin godhaa. Macaafni qulqulluun maal jedha?
hamma simatanii ijoollee waaqayyoo akka tanaboo isaaniif kenneera iddoo biraatti ilma isaa kanatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatuuf malee abaduuf miteera isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma waaqayyootti waan hin amanneef ammumaatti faradameera. Eesh Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maarree ergaa koodhan xumura waa'ee barumsa bara dhumaa irratti dhimmoota wal qabatan barumsa bara dhumaa wajjin dhimmoota wal qabatan irratti ergaa koo yommuun xumuru akka kanattan xumura. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Phaawulos waldaa Tasalonqee in kadhate maaliif kadhate waa'ee bara dhumaa sana akka isaan baraniif akka isaan hin burjaajofneef akka isaan irraa tofneef ni kadhate. Guyyaan gooftaa ammayyuu dhufeera kan jedhu wanta waaqayyo nutti mul'ise himuu keessaa dubbiidhaan yookiin caafataan akka waan nu biraa ba'eet isa odeeffamu hin yaaddanii keessa yaadini keessan dafee irraafaminii hennaasifaminaayi jedhee warra Tasalonqeedhaaf gooftaan keenya warra Tasalonqeedhaaf ergaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Phaawulos barreesseef jechuudha. Phaawulos warra kanaaf gizee barreessu akka isaan hin burjaajofneef isaaniif barreesse. Waldaa kana barumsi adda addaa galee isaan burjaajessaa jira waa'ee bara dhumaa irratti jechuudha. Barumsi adda addaa kan galee asirratti odeeffamaa jiru kan jedhu kuni barumsi biraa galeera jechuudha. Phaawulos oduudha jedhaan malee barumsa biraatu galee jira jechuudha. Agartanii Phaawulos barumsa kana oduu jedhee kaa'eera jechuudha. Oduudha kun jedhee kaa'e Phaawulos. Yesuus dhufeera kan jedhu ganama waa'ee tokko sidii kaasee jira namichaan buna dhaabuun maa buna dhaabde Yesuus dhufaa jira jedhee akka namichi isa dhoowwe sana jechuudha. Kanaaf akka waan biyyi Yesuus dhufee balbala dhageetti milikkitoonni dura ta'uu qaban osoo hin ta'in wantoonni ganama sinitti beesun wanti akka Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u barri waldaa xumurame waldaan lafarraa fudhatamte kana jechuun amantoonni lafarraa fudhamanii Kiristoosii wajjiniin maadditti ta'anii lafarratti rakkinni guddaan otoo hin ta'in dura namoota kan burjaajessan barumsoonni adda addaa ammas bara keenya keessa jiru bara Phaawulos keessa turanii jiru jechuudha. Kanaaf akka isaan hin burjaajofne hojiitti akka isaan jabaataniif inni sobullee soba isaa itti hafufu inni hatullee hannaa isaa itti hafufu inni hojii gaarii hojjetullee hojii gaarii isaa itti hafufu inni ajjeesullee ajjeesuu isaa itti hafufu osoma kuni ta'u Iyyasuus dhufa jechuudha. Malee wanti odeeffamu tokko sirrii waan hin taaneef jechuudha. Kanaafidha jechuudha. Kanaaf waldaa kana ni kadhate waa'ee barumsa dhumaa irratti sirriitti beekumsa gahaa akka isaan qabaataniif waldaa kana kadhate jechuudha. Isa irratti beekumsa gahaa akka isaan qabatan waldaa kana erga kadhate waldaa kana gaafate waldaan tun immoo waa'ee bara dhumaadhaaf jechuudha. Barumsa gahaa beekumsa gahaa akka ishiin argattu erga taasisee booddee barumsa gahaa beekumsa gahaa akka ishiin argattu erga taasisee booddee waa'ee dhufaatiin Masiihii sobaa maal akka inni fakkaatu immoo isa waaree booddee amma laalle kana jechuudha. Akkaataa inni itti dhufu maaliin akkamitti akka dhufu itti agarsiise jechuudha. Kan ammoo kan inni agarsiise milikkita agarsiisuu danda'a jedhee waa'ee milikkitaa kan inni kaasee fi kama milikkita agarsiise duukaa akka nuti hin fiigneefi jechuudha. Gartanii namni milikkita yoo agarsiise bakka kun dinqiidha jennee duukaa fiiguun qabdu. Duukaa fiiguun qabdu. Maaliif dinqii caalu milikkinni milikkita caalu kakuu haaraa keessatti kan kenname tokkicha innis ilma waaqayyoo Iyyasuus Kiristoos isa halkan sadiif guyyaa sadi garaa lafa keessaa bulee achii ka'ee sana jechuudha. Ol ba'ee mirgabbaa taa'e isa deebi'ee dhufusa. Kanaa addatti milikkita biraa barbaadda taanaan kanaan addatti dinqii biraa barbaadda taanaan ati karaa fayyinaa irraa baddeerta jechuudha. Ati dhugicha irraa jal'atteerta jechuudha. Haleluuyaa jedhina wama argitan laaltanii. Galanni waaqayyoof haa ta'u jedhina wama argitan laaltanii. Xiinxalaa maal inni kun jedha malee Iyyasuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Ani raajii namni tokko gara kee dhufe maqaa kee sitti himee maqaa haadha kee sitti himee boorsaa kee bifa isaa sitti himee achirraa agartanii gara akka ni dhufu. Boorsaa kee sitti himee sana booda akkaawuntii isaatiif ergee sana booda birrii amma kanaa galchi waaqayyo waan guddaa siif godha jedhee
siyattaallaluuf sitti deemu sana geraa'u jedhin abboo ofirraa baas. Yesuusidhaaf galanni guddoodhaaf bilookiidhaan isa shanyay bakka geggeessi ofirraa hin barbaachisu. Raajii miti inni hattuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Hattuudha. Sii kadhatee fayyiteerta waan akkanaa immoo godhisiin jedhee Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkaawuntii isaa booddee kasitti ergu yookaan gaa'ilaaf kan si gaafatu yookaan waan biraa kan siin jedhu hattuudha inni geggeessa ofirraa. Yesuusidhaaf galanni guddaan hattuudha inni. Hattuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Hattuudha. Sobdoota hattoota ofirraa ari'a. Saamtota ofirraa geggeessa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Ofirraa geggeessa. Namni isaa wajjiniin hidhata godhu. Namni isaan duukaa bu'u, namni isaan dhaggeeffatullee akkuma isaanitti. Boleessa koo osoo sitti himamuu irraa ta'in, osoo sitti himuu hin jaanja'in, obbari barichi bara hamaadha. Obbari barichi bara hattuuti. Obbari barichi bara saamtuuti. Obbari an dibameera kan jedhu hundumtuuyyuu hiika isaasinitti himuu dibameera jechuun ani kiristoosidha jechuudha waan biraa miti. Tajaajiltoonni dhugaadhaan Waaqayyo isaan kaasee dibamuu isaanii hin haasa'anii wangeelaayidha ofiin hin jedhanii paastarii ofiin hin jedhanii maaloo minaaqixise hin jedhan isaan. Hojii isaaniitiin beekamu malee. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Hojuma isaaniitiin beekamu isaan. Yesuusu dubbate maalan godhare tajaajiltoonni dhugaa hojiidhaan beekamu. Jalloonnis hojuma isaaniitiin beekamu. Maatiyoosi irraa lafa tokko dubbisee tan xumura. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Ameen. Maatiyoos irraa lafa tokko isin dubbisee tanii xumura. Muka tokkoo fi ija isaa isa jedhu jechuudha. Maatiyoos 7:15. Yesuus itti fufee raajoonni sobduun irraa of eeggadhaa. Ameen ameen. Irraa of eeggadhaa jedhe Yesuus. Itti of kennaan jedhe. Yesuus itti fufee raajoonni sobduun irraa of eeggadhaa. Isaan hoolaa fakkaachuudhaan raroolaa uffatanii gara keessaniin dhufu. Hoolaa miti garuu hoolaa fakkaatu. Kana jechuun amanaa miti amanaa fakkaatu jechuudha. Mana caatii oolu, mana araqee oolu. Boleessa koo mana caatii mana araqee oolti. Mana ejjaa oolti. Sagaagalaa oolti. Hattuu saamtuu. Raroolaa uffattee dhufti garuu sisaamuudhaaf. Raroolaa uffatanii gara keessan dhufu. Keessa isaanitti garuu yeeyyii butataniidha. Ija hojii isaanii isaan hin beektu. Wanti isaan ittiin beektan ija hojii isaaniitiin isaan beektu. Ija waynii baala waraantetti harbuus kosorruutti ciruu hin dandeessure. Agartanii mukkeetii kaasee waynii fi kosorruun tokko miti. Harbuu fi kosorruun tokko miti. Wayniin harbuurra caalaa gatii ba'eessa qaba. Harbuun immoo iyyuu kosorruu irraa gatii ba'eessa qaba. Kanaafuyyuu tokko miti jechuudha mukkeen kunniin. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkasumas muka ija gaarii, akkasumas mukti iji gaarii ija gaariin ija ba'eessa hin godhataare. Akkasumas mukti gaariin ija ba'eessa hin godhata. Mukti gadheedis ija hamaa hin godhata. Mukti gaarii ija hamaa godhachuu, mukti gaarii ija hamaa godhachuu, mukti gadheedis ija ba'eessa godhachuu danda'aare hin danda'u. Mukti gaariin ija gaarii,
mukti hamaan ija hamaa. Ameen. Yesuusidhaaf galanni guddaa ta'u. Mukti ija ba'eessa hin godhanne hundinuu inni muramaa ibiddattis in naqamaa. Egaa ija hojii isaaniitiin isaanii hin beektu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa ta'u. Raajota sobduu fi raajota qajeeloo yookaan tajaajiltoota sobduu fi tajaajiltoota sirrii hojii isaaniitiin isaan beektudha macaan. Hagamuyyuu yoo fakkeessan irraa mul'achuu wanta oolledha. Sababbiin isaa amanaa bara keenyatu dadhabaadha malee. Amantoonni bara keenya keessaa hafuura qulqulluudhaan guutamuu barbaadan. Kama dhufeetu hararra itti jedhetu isa hoo isa. Keessa isaa hoo hin jiru namatu dhufee hararra yoo gaafa itti jedhee hinoo abakka. Lissaanii sobaa wayii yoo gaafa inni itti jedhee hinoo abakka. Hinoo. O'ee waca bakka teessoo caccabsa. Koppii jireenya koppii osoo waaqayyorraa sitti hin dhufin osoo waaqayyorraa hin dhagayin namarraa dhageesse maatiin meetaa maayitiif taata obboleessa nama miiraan ta'inaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan akkuma miirri keessa sin godhen ta'inaa of qabaa. Of qabaa dhaggeeffadha. Yesuusidhaaf galanni guddaa ta'u. Ameen ameen. Al tokko nan laalan ture televizyiina keessa nan laala. Osoo laalu obboleettii tokko maqaadhaan yaaman. Fiigaa dhufte teessoo caccabsa. Maqaan ishii waan waamameef. Maqaa kana osoo namichaa sun hin yaamin dura abbaa fi haati isaa isheedha. Gaafa ishee dhalatte irraa jalqabaniitti yaamaa turan. Baay'ee nama dhiqa. Abbaa baati ishee waggaa dheeraa itti yaamaa kan turan namichaan achi yaamee naa waan raajiitti ta'e. Akkamitti waan raajii ta'u kun? Uumaa waan raajummaa hin qabu akkasuma asirratti fakkaate malee. Uumaa waan raajummaa hin qabu kun. Maqaa abbaa kee baatii kee kanaan dura waggaa dheeraatti hin yaamaa turte? Bosoneen tokko ka'ee gaafa ittiin yaamu waan dinqii hin qabu kun. Waan raajii hin qabu. Anaan tokko magaalaa Roobee keessatti godina Baalee magaalaa Roobee keessatti jechuudha magaalaa guddittii Baalee keessatti namichaan tokko magaalaa Qixxee keessatti jechuudha na dhaabee gaafii na gaafate si akkan kadhadhu barbaaddaa naan jedhe maallaaf kadhaddaa siifan kadhadhaa maallaqa amma kanaanaaf kennii naan jedhe. Rakkoon qabu jedhee maallaqa kiisidhaatti gadi baasee naaf kadhadhu kaa'in jedhee maqaa koo natti hime ajaa'ibuma ka. Yesuusidhaaf galanni guddaadhaa ta'u. Maqaa koo gaafa natti muni dammaqee amma bakka maafanni maqaa koo natti mu nan dammaqee birrii jalqaba baase caalaa dabaleen gadi baasee harkatti qabadhe maaliif gadi baaste jennaan mindee atoo maqaa koo sirreessitee yaamte waan ta'eef ammallee birrii kana dabalee sii kennuun barbaade jedhe. Kanatu si dhibe ammallee waan biraan dubbadha. Tarattare sana booda sinitti himu. Maqaa koo yaadeera sana booda tarattare haasa'e. Kan haadha koo kan abbaa koo maaloo hunduma isaa haasa'e. Kana booda haasofsiisee keessaa fixeetanii kijibduun deemtu asii jedhe. Birrii koo kijitti deeffadhee biraa deeme. Rifatee waan ta'u wallaale. Wanti inni haasaa ture garuu sirrii. Garuu namichaan xonqaayidha. Yesuusidhaaf galanni guddaadha ta'u. Ameen ameen. Xonqaayidha. Maqaa Yesuusiin gaafan jedhuuni namichaan lafa lixen nabe. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha ta'u. Kanaaf burjaaja'uun hin barbaachisu. Obboleessa koo burjaaja'uun hin barbaachisu. Obboleettii koo burjaaja'uun hin barbaachisu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadhaa ta'u burjaaja'uun hin barbaachisu. Raajii caalu isa maqaa koo galmee jireenya bara baraa irratti naaf galmeesse Yesuus teessoo isaarra waan jiruuf. Haleluuyaa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen. Hin burjaaja'inaa. Raajii isinitti dubbatanii isinii raawwatamuu danda'a.
Raajiin isaa isinitti dubbatan isinii raawwatamuun isaa immoo nama san dhugaan taasisu. Raajiin isaa isinitti dubbatan isiniif raawwatamuun nama sana raajii dhugaa hin taasisu. Nama sana raajii dhugaa hin taasisu. Yesuusiidhaaf galanni guddaadhaa ta'u. Ameen ameen ameen. Egaa barumsa bara dhumaa irratti dhimma barumsa bara dhumaa wajjin wal qabatu irratti haasofne ganamaa fi hagammaatti. Kanaaf dammaqaa hin nyaataminaa. Milikkita adda addaa isinitti agarsiisuu danda'u. Maqaa keessan qofa miti yookaan immoo akka adurree hattuu gaadaa keessa deemanii waan isin gaadaadhaa qabdan isinitti haasa'anii miti. Wama barbaadan ibidda samiidhaa yoo buusan iyyuu namanina. Yesuusiidhaaf galanni guddaan ta'u. Garaan keenya Yesuus duwwaa akka amantutti hojjetamteerti. Amantoota Yesuus Kiristoositti amantan dhagaa. Garaan keessan Yesuus duwwaa akka amanu. Milikkita biraa akka isin hin barbaanne macaafni cufeera. Banaan goone macaafni. Ilmi namaa garaa lafa jalaa keessa hin bula bakka kana milikkinni kan biraan jiru Yesuus. Baqqaa cufeera. Hin goyyoonfaminaa. Dhaabadhaatii of ilaalaa. Dammaqaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Guddaa akka isin jaaladhuuf isin kabaju isinuu gaarii gootanii beektu. Ayyaanni Waaqaa lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Eebbifamaa. Sagalicha sheer walii godhaa itti eebbifamaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Naaf eebbifamaa. Jabaadhaa. Obboleessa keessan gammachuu urgeedhaa. Lakkoofsa bilbila kootii duwwaa 9 12 49 10 49 yoottan argachuu dandeessu. Eebbifamaa. Shaaloom shaaloom ayyaana Waaqaa keessan haa tura.